Hayyeen kabajamtoota keenya amma Oromiyaa Education TV'n waasniif qabatee dhiyaatee jira. Innis qophii kan intiraansii irratti gaaffilee intiraansii irratti isin barbaachisan jedhamanii yaadamanidha. Kanaaf qophiin kun amma xumuraatti nu wajjiniin ta'a. Nu wajjiniin ta'a isiniin. Innis sabjektii ji'oogiraafiiti. Ji'oogiraafii gaaffii fi deebii qaba. Hamma dhumaatti nu wajjin tura. Ethiopian Entrance Examination kan bara 2010 temperature and precipitation. What is the main reason for Addis Ababa and Awash to have different mean annual temperature? A. Altitude. B. Ocean current. C. Latitude. D. Distance from the sea. Daqiiqaan keessa nama dhufutti yaala. A. Altitude. What is the main cause of drought? Sababa gammoojjummaa kan ta'e keessaa main isa ta'e kami overflowing, strong thunderstorm, maximum temperature, shortage of rainfall. Daqiiqaan keessa nama dhufutti yaala. Shortage of rainfall. Hir'ina bokkaati jechuudha. Which one of the following short-term drought and coping mechanism? Planting trees in the degraded area. B. Reserving food and food products. Increasing agricultural products. Developing modern irrigation system. Karaan ittiin gammoojjummaa bal'eessan kami kan jedhudha gaaffichi. Reserving food and food products makaanis kan ittiin godhan jechuudha yookaan kan ittiin dandamachiisanidha. How could we understand the effect of latitude or ecosystem? Crossing through the equatorial rainforest, using grassland vegetation, so they can get a move, traveling from the equator north pole. What is the main factor for the diversity of fauna or flora in ecosystem? Climate, altitude, distance from the sea, ocean current. Main factor. Main ta'e as keessaa kami haala qilleensaati jechuudha. Bineensaafis, biqilaafis, namaafis ecosystemii keessatti jechuudha. What is the relatively shape of population pyramid of developed, not developing, developed country? Developed biyyoota guddachaa jiran, not developing biyyoota guddatanidha. Non developing, narrow base and narrow top. Biyyi olaanaatti jiru dhiyaatanii jiru jechuudha yookaan gara isa olaanaatti biyyoota guddachaa jiran jechuudha. Developing means developed. Developing indicates the source of what? Kan madda bubbee as keessaa kan jirudha. High pressure area, thunderstorm, cyclone, low pressure area. High pressure area, source of wind. What is the effect of rural urban migration in developing country? What is effect of rural? Baadiyyaa gara magaalaatti namni sababii inni godaanuuf sababni isaa maalidha?
what effective bansa effectinsa social stability, technology, strategy, urbanization, magaalummaadha jechuudha magaalummaa barbaacha. What is three leading population country in Africa? Three leading populous country in Africa: Ghana, Niger, Cameroon, Southern Africa, Kenya, Sudan, Nigeria, Ethiopia, Egypt, Algeria, Morocco, Zambia. Kami biyyoonni sadan kun kamiin akka isaan ta'an biyyoonni leading people uummata sana to'atan sadan kan akka isaan ta'an Nigeria, Ethiopia fi Egyptidha jechuudha. During the season of the year, the low pressure belt shifting toward tropic of Capricorn. Summer in North Hemisphere, naannoon jiraatu tropic Capricorn kun during the equinox northern, summer in Southern Hemisphere. Okay, deeqaan namaa jira. Summer in Southern jechuudha. Summer in keessa Southern jechuudha. In which region of the world tundra is found? Hot zone, fried zone, tropical zone, temperature zone. Daqiiqaan keenya dhumuuf jechaa jira. Deebii taatanii yaaddan. Tibaasa deebii taatanii yaaddan. Fried zone. What would be the temperature record of the daytime in the absence of cloud cover? High temperature, minimum temperature, low temperature, optimum temperature. A. High temperature. What is characterizes the convectional rainfall? Occurs in low temperature area, common in warm humid area, occurrence in desert area, caused by of shower. Academy. B. Common in warm humid area. Which one shows the impacts of latitude on global temperature distribution? Temperature decreases from higher to the lower latitude. Temperature decreases from lower to higher latitude. C. Temperature latitude have least effect on temperature distribution. Higher latitude experience higher temperature. Daqiiqaan keenya dhumuuf jechaa jira. Dafaati filadha. B. Temperature decreases from lower to higher latitude. Where is the most extensive equatorial rainforest located? Equatorial rainforest located. A. Northern part of Sudan. B. Continental land masses of northern hemisphere. C. Amazon base of southern America. D. Indian subcontinent. C. Amazon bases of South America. Which one of the following describes the concept of region? A. Areas of similar physical and human activities. B. Clear boundary delimited. So gaaffii kana kutaa lammaffaadhaan walitti deebinaa. Hangasittiin turtii gaarii isiniin jennaan. Qopheessee kan isinii dhiyeesse Minaasee Yoonaas. Oromiyaa Education TV daawwadhaa isiniin jedha.